Anzeeguun daddabuu si eeguu, anzeeguun daddabuu si eeguu, anzeeguun daddabuu si eeguu, anzeeguun daddabuu si eeguu. Ati soo guyyaa kee naa dhuftaa nan irraanfattu. Waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Ati soo guyyaa kee naa dhuftaa nan irraanfattu. Waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Ati soo guyyaa kee naa dhuftaa nan irraanfattu. Waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Ati soo guyyaa kee naa dhuftaa nan irraanfattu. Waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Sagalee Waaqayyoo Luqaas boqonnaa 1:25 irra isa jiruun walii wajjiniin ilaalla. Luqaas boqonnaan 1:25 maal jedha? Nan dubbisa maqaa gooftaa keenya Yesuusiin akka kanadha. Bara sanatti namni maqaan isaa Simi'oon jedhamu tokko Yerusaalem ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege, Waaqayyoonis sodaachaa kan jiraate, fayyina isa Israa'eliif dhufu kan eeggatu ture. Hafuurri qulqulluunis isa irra hin boqota ture. Kanaan duras fayyisuu gooftaa isa abdachiifame utuu hin argin akka hin duune hafuura qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture. Amma immoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti ol gale. Maariyaamii fi Yoosef akka seeraatti isaaf raawwachuudhaaf mucicha Yesuusiin gara mana qulqullummaatti ol galchan. Yommuu Simi'oon mucicha fuudhee kaasutti baatee Waaqayyoon galateeffate. Ameen. Kadhanna Waaqayyoon. Gooftaa bara baraan jiraattu, Waaqayyo isa hundumaa dandeessu, gooftaa bantii waaqaaf bantii lafaa kana mil'uu tokkoon to'attu, bulchaa bulchitoota gararraa, ilma Waaqayyo jiraataa Yesuus Kiristoos galanni, ulfinni, oqubaan si duwwaadhaaf haa ta'u. Guddaas si galateeffadha. Waa'ee yeroo kanaa, waa'ee sagalee keessa qulqulluu kanaatiif maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Amma akkuma si galateeffachaa jiru sin kadhadha. Yaa Waaqayyo Abbaa, qulqulluu dubbii kee kanaan, yaa Waaqayyo isa haxxummaan keessa hin jirre, isa sobii keessa hin jirre, dubbii kee isa barootaa fi yaa Waaqayyo jaarraa hedduu dura ture dubbii keessa darbee jiraatu kanaan obboloota koo jajjabeessuun, obboloota koo karaa banuun, akkasuma obboloota koo abdii itti horuun, hafuurri qulqulluun dubbii kana waliin garaa isaanii akka jajjabeessu maqaa Yesuus Kiristoos isin kadhadha. Anaannatti dubbadhu, obboloota koottis dubbadhu, hafuurri kee qulqulluun garaa warra kana dhaga'an hundumaatti haasa'u Yesuus Kiristoos ilma keetiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kana gabaabatti kan walii wajjin ilaallu mata duree tokko irra dhaabbanneetu. Mata dureechis akka kanadha. Yeroo Waaqayyoo eeganii kabajamu waan jedhu walii wajjin ilaalla. Yeroo Waaqayyoo eeganii kabajamu yookaan Waaqayyoon eeganii kabajamu jenneetu walii wajjin ilaalla. Addatti waa'ee Waaqayyoon eeguun ilaalla. Yeroo Waaqayyoon ilaalla. Kabajni Waaqayyo nama kabaju warra yeroo isaa eeganiif maali kan jirus walii wajjin ni ilaalla. Barumsa kana tarii pireedii 2-3tti gargar qoodachuu hin dandeenya. Kutaa kana keessatti waan tokko ilaalla. Waa'ee warra Waaqayyoon eeganii, waa'ee warra Waaqayyoon turanii eeganii ilaalla. Namichi maqaan isaa Simi'oon jedhamu kun hedduu kan na ajaa'ibu waa'ee isaa. Nama maqaan isaa Simi'oon jedhamu Yerusaalem keessa jiraata. Magaalaa Yerusaalem keessa jiraata ture. Kutaa kana keessatti namni kun abboommii Waaqayyoon eega, Waaqayyoonis sodaata, fayyina tokko eega, fayyina Israa'eliif dhufu tokko eega. Waa'ee fayyina isa dhufuu kanaa garuu hafuurri qulqulluudhaan itti mul'ifameera. Hafuurri qulqulluudhaan itti mul'ifameetu waan hafuurri qulqulluun itti mul'ise tokko eegaara namni kun. Waan hafuurri qulqulluun itti mul'ise tokko eegaara. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti ol gale. Heegaa
waa eegaa bakka kana dhaabbatetu waa eega ture. Amma immoo utuu waa eeguu yeroo dheeraadhaaf nama bara dulluma isaa bara yeroo dheeraadhaaf dhaabbatee eegaa jiru kana yoo ilaaltan waa guddaa tokko eegaa dhaabbate. Namoonni keenyaarra waa eeguu hin danda'an. Namoonni keenyaarra waan tokko eeguu hin danda'an. Dhaabbatanii waa eeguu hin danda'an. Tarii baay'een keenya dhageenyarra ta'a. Nama gurbaan tokko mana barumsaatii barata ture. Mana barumsaatii barata. Kolleejjii inni baraturraa maatiin qallaba yookaan kan inni ittiin jiraatu erguufiidhaaf torban guutan utuu hin erginiif. Kana gidduutti torban san keessa utuu eeguu abdii isa dhumaa kutateetu dhaqee of ajjeesa. Yeroo inni of ajjeesee reenfi isaa mul'atu makiinan galaasaa midhaan isaa jiraachisu maatinsaa fe'anii fi galaa fe'anii fi yeroo reenfi isaa ba'u galaansaas achi ga'eera. Yeroo reenfi isaa mul'atee namni boo'uu jalqabu fe'amee galaansaa iddoo inni jiraatuuf inni baratu ga'e. Makiinichi dhufee fuudhee barreeffamii irra jiru akkas jedha. Yoo obsan hundumtuu hin darbaadha akka carraa makiinan isa galaasaa fuudhee dhaqe. Walirra dhufe ergaa ta'e. Namoonni tokko tokko qixa eebbi isaanii itti dhufu gaafa ga'an iddoon mallee lixu hin dhaabbatan. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namoonni baay'een kakuu qabna jedhu. Namoonni baay'een sagalee qabna jedhu. Namoonni baay'een an waaqayyo akkasanaan jedhe abjuu akkasiin abjoo ta'e raajonni akkasanaan jedhaniidha. Of hin gowwoomsin akkaataa ittiin dhaabbattee eegdeedha kakuun kee. Waaqayyollee kakuun ganu, waaqayyollee kakuun shaaru, waaqayyollee waaqayyo isa amanamaadha hin seesu isa dubbateef garuu namni dhaabbatee kakuu eeggatu jira. Garuu namni waaqayyoon dhaabbatee eeggatu jira. Baay'een keenya sooressoota kakuuti. Baay'een keenya kakuutti sooressoota. Raajonni immoo nutti raaju. Ani isinan raaja namni tokkos kan biraa sitti raaja. Dhaabbattee eeggattu yoo ta'e garuu dhaabbattee iddoo sana dhaabbattee eeggattu yoo ta'e garuu akkasumaani. Kakuu abdachuu jechuun akka nama sanyii facaasee ganaa biqila. Ganaa itti soqama. Baaladha. Yeroo dheeraa booddee ija godhata. Ija godhachuu isaa duran daraara. Daraaree waa baay'ee bira darbeetu asheeta. Asheetii kakuu nyaachuudhaaf, ija kakuu nyaachuudhaaf waa baay'ee si hafa. In eegdaa, hin dhaabbattaa. Namoonni har'a waaqayyoon eeguu hin danda'an. Humni ittiin waaqayyoon eeganitti irra dhaloota kana. Isa kanaaf kutaa kana keessatti waa'ee namichi kanaa yoo ilaalu namichi kun dhaga'ee ture. Hin dhaga'e. Isa dhaga'e kana garuu yeroo dheeraa eege. Maal amma oo naga'an jenne. Maal kanarra eegeera karaa booddee maaltu ta'a hin jenne. Ameen ameen ameen. In dhaabbateetu eega kutaa kana keessatti. Yeroo dheeraa akka inni ture eegee sagalee waaqayyoo dubbata namichi kun. Innaa akkamitti eegee namni kun jennee gaafa laallu tokko namichi kun waaqayyoon sodaachaa jiraate. Waaqayyoon sodaachaa jiraate. Yeroo itti kakuu eegu kanatti, yeroo itti waan waaqayyo itti dubbate eegu kanatti namni kun waaqayyoon sodaachaa jiraate. Waaqayyoon sodaata. Waaqayyoon kadhata. Waaqayyoon kadhata. Hin sodaata waaqayyoon. Hin bula waaqayyoof nama waaqayyoof bule ture. Isaaf nama bule waaqayyoof nama bule nama abboomamu nama waaqayyoof abboomamu ture nama seera waaqayyoo eegu turedha kutaa. Baay'een keenya akkamitti waaqayyoon eegaa jirra? Akkamitti waaqayyoon eegaa jirtu?
Ma eessa dhaabbattanii waaqayyoon eegartu? Maal keessa dhaabbattanii waaqayyoon eegartu? Namoonni tokko kakuu korra naa raawwatu miti kanaaf an deeme waaqayyo bara akkasiin naan jedhe guyyaa akkasiin naan jedhe naan raawwatamne bara akkasiin naan jedhe muree natti mee naan raawwatamne dhufee si dhabe ta'a iddoo keeti dhufee si dhabe ta'a bakka jirtuu dhufee si dhabe ta'a maal gochaa waaqayyoon eegartati namni kun waaqayyoon sodaachaa waaqayyoon eegi namoonni baay'een iddoon isaan jiranii fi iddoon itti kakuun isaan barbaadu gargari. Uumama qonnaa sadii dhannee gaafa dubbisnu waaqayyo iddoo Addaam fi Hewaan itti baqatan iddoo isaan itti of dhoksan utuma beeku gara galgalaa sagaleef qilleensa qabbanaa'aa keessa gara iddoo isaan itti kaa'ee iddoo isaan kaa'ee sana dhaqa ture. Waan tokko sitti ma waaqayyo lafa si kaa'ee sin dhabin bara keessatti. Waaqayyo lafa si kaa'ee sin dhabin bara keessatti bara jiraattu keessatti koobii irraa sin dhabi waaqayyo lafa si kaa'ee sin dhabi waaqayyo eessa jirtu jedhe hin dhabe eessa jirta eebba si baadhee dhufe eessa jirta sagaleen si baadhee dhufe eessa jirta anoo kakuu kee raawwachuu dhufe eessa jirta maal keessa jirta maal keessatti kuftee jirta an kakuu raawwachuu dhufe an eebba si baadhee dhufe an ulfina si baadhee dhufe an sagalee misiraachoo si baadhee dhufe eessa jirta anoo gadan dhiise iddoon gad dhiise nam badee isatti hin balleessin jette balleesseen badee iddoon gad dhiisee hin jiru jedhe namoonni yeroo baay'ee fuula waaqayyooti kan isaan ittiin of ari'atan namatu isaan ari'ata miti waldaa kiristaanaa keessa kan of ari'atan namoonni baay'een cubbuutu isaan ari'ata cubbuutu lafa itti dhidhiita cubbuutu ari'ata namoonni cubbuun isaan ari'atu fuula waaqayyoo danda'aniin dhaabbatan danda'aniin kadhatan danda'anii waaqeffatan danda'anii fuula waaqayyoo dhaabbachuu hin danda'an cubbuun isaan ari'ata cubbuutu ari'ate Addaam fi Hewaan iddoo waaqayyoo isaan kaa'e. Namoonni baay'een har'a lafa kanarra ari'amoodha. Hin ari'amu yeroo baay'ee hin dhaabbatan iddoo tokko iddoo dhaabbatan hin qaban. Kanaaf nu yeroo baay'ee lafa waaqayyo jirutti lafa waaqayyo nu barbaadutu hin taane lafa waaqayyoon barbaannutti harkifna waaqayyoon. Yaada waaqayyootti galuutu hin taane amma dhaloonni kun nuun dabalate yaada waaqayyootti galuuf utuu hin taane waaqayyoo yaada keenyatti harkifna waaqayyoon yaada keenyatti galchuu barbaanna. Ajandaa keenyatti waaqayyoon galchuu barbaanna malee ajandaa waaqayyootti galuun nu rakkisa yeroo baay'ee dhaloota parsantii isaa olaanaan kanarra jiru yeroo ammaa kana. Isa kanaaf gaafa waaqayyoon eenyu jara keenya waaqayyoon sodaachaa waaqayyoon eenyu waaqayyoon sodaachaa waaqayyoon eenyu ulfina waaqayyoof gadi jechaa waaqayyoon eegna. Kabajamuun keenya gaafa waaqayyo dhufe ulfaachuun keenya gaafa waaqayyo dhufe. Ameen ameen. Isa kanaaf hafuura qulqulluudhaan geggeeffama ture. Namni kun maaliin geggeeffama waaqayyoon eegda? Kutaa kana gaafa dubbistan kan argattu. Namni kun hafuura qulqulluudhaan geggeeffama waaqayyoon eege. Maaltu nu geggeessaa jira? Foon keenya geggeeffama waaqayyoon eenna. Biyya lafaan geggeeffama waaqayyoon eenna. Yaada mataa keenya geggeeffama waaqayyoon eenna. Isa kanaaf waaqayyoon geggeeffama waaqayyoon eenna. Qabxii tokkoffaan akkamitti waaqayyoon eenna jedhu waaqayyoon sodaachaa. Lammaffaan hafuura qulqulluun geggeeffama yaada waaqayyoo keessa taanetu waaqayyoon eenyu. Akkuma kana Ambaaqoo boqonnaa lama dhannee gaafa dubbisnu lakkoofsi 2 tokkositti daballee gaafa dubbisnu ergaa guddaa tokko nutti dubbata. Innis akka kanadha. Ambaaqoobis gara kutaa boqonnaa tokkotti gaafa deemnu Ambaaqoob raajicha Ambaaqoob dhattanii gaafa dubbistan ergaa guddaa tokko argattu. Innis akka kanadha. Meerree ati yaa waaqayyo dhuguma waaqayyo isa durduriiti ati eessa dhugumaati isa daamma ati abboota keenyatti kan dubbataa turtedha. Eessati sirriidhaati waaqayyoon isa durduriiti jedheetu mamii guddaa tokkoon waaqayyoon mugguta ture. Meerre mee waaqayyoon riyoo taate dubbadhu mee akkas godheetu waaqayyoof falmii qaba. Amma yoomitti dhugaan dhokatare amma yoomitti jalloonni jiraatu amma yoomitti jedheetu amma yoomitti kan jedhu si'a hedduu irra deddeebi'eetu barreeffamee jira boqonnaa tokko wal'aansoo qaba ture waaqayyoon. Haarii guddaa waan haaree natti fakkaata namichi kun. Waan waaqayyoon eegee dhabee haarii guddaa tokko haaree natti fakkaata namichi kun. Raajota keessaa waan namicha kana ajaa'ibaa nama waaqayyootti ija jabaatee eessati meerree akkasina gooteere gadina buufteere olla baafteere maala goote jalloon akkasina godhani biyya dhugaa badeedha maaltu ta'eedha wanti inni haasa'in hin jiru boqonnaa tokko keessatti boqonnaa lama gaafa nu garuu garagalchoo dubbii kana argina amma garuu
lafa dhaabbatanii eeganirra dhaabbadheen waaqayyoon nan eeggaa koobii sanarras nan ijaajjaa waa waaqayyoon naa deebisuus nan ilaalaa'edha. Itti siqnee gaafa dubbisnu kutaan itti aanu yookaan lakkoofsi itti aanu akkas jedha waaqayyos erga inni ameen ameen bakka dhaabbatanii eegan dhaabbachuutu nurra jira. Eessa dhaabbannee waaqayyoon eegaarra nu Ambaaqoob akkas jedhe amma garuu lafa dhaabbatanii eeganirra dhaabbadha koobii sanarra itti ijaajja iddoo dhaabbatanii eeguun ta'urraan dhaabbadha. Bakka dhaabbatanii eeguun ta'urraan dhaabbatan namoonni waaqayyo baay'ee waaqayyoon qofatu malee waaqayyoon nagateedhu malee waaqayyo akkasana godheedhu malee waaqayyo gadi buuseedhu malee waaqayyo tureedhu malee. Bakka dhaabbii kee beeki eessa dhaabbattee waaqayyoon eeggachaa jirta? Iddoo kan dhaabbattee waaqayyoon eeggachaa jirta? Maal keessa dhaabbattee waaqayyoon eeggachaa jirta? Eessa keessa dhaabbatteetu waaqayyoon isa jiraataa kana eegaa jirta? Ambaaqoob akka kana waaqayyoon waa gargaaru Ambaaqoob akka kana ani iddoo dhaabbatanii eegan dhaabbadhee waaqayyoon nan eeggadha. Waan inni naa deebisuus nan ilaalaadha. Kutaan itti aanu garuu waaqayyo immoo mul'ata guddaa gara isaatti naqe. Amma waan argitu kana guddisi barreessi dhaloonni dhufan dubbisuu akka isaan danda'anitti caafi jedhan kuni irraawwata. Lafarra yoo argifame iyyuu irraawwata. Amma garuu kana caafee gaafa namni iddootti deebi'ee dhaabbatu gaafa namni iddoo dhaabbatanii eeganirra dhaabbatee waaqayyoon eeggatu waaqayyo waan caafamu fida. Mul'ata haaraa gara namaa fida. Jireenya haaraa gara namaa fida. Waan raawwatamaa gara namaa fida. Ameen ameen ameen. Waa'ee Simi'ooniin xumuriin hin jira. Simi'ooni akka kanatti waaqayyoon eeggataa tureetu boqonnaa tokko Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 25 akka kanatti waaqayyoon eeggataa ture kutaa itti aanu keessatti Yesuus Yoosefii fi Maariyaam yeroon gara mana qulqullummaa keessa waan ga'e fuudhanii gaafa dhaqan namichi kun hin gammade gammachuu guddaadhaan boqonnaa kana keessa 28 dhannee gaafa dubbisnu Simi'oon yommuu Simi'oon mucicha fuudhee kaasutti baatee waaqayyoon galateeffate. Yeroo dheeraa isa eege yeroo dheeraa isa itti boo'e arguu isa barbaade dhaga'ee arguu isa barbaade yeroo dheeraaf isa ture kutaa kana keessatti hin galateeffate kaasutti baateedha. Waaqayyo waan ati yeroo dheeraa eegde kaasutti si baachisu. Kaasutti si baachisu waaqayyo waan ati yeroo dheeraaf umurii keetti bitte guyyaa keetti bitte mimmaan keetti bitte jilbi keetti dhume lapheen keetti dadhabeetti madaa'e. Hallelujah. Kaasutti baatee waaqayyoon isin galateeffate jedha. Egaa yaa gooftaa akkuma dubbattee turtee garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiiki jedhedha. Amma argeera. Sanatti dubbattee argeera jedhe. Namoonni baay'een isa waaqayyo itti dubbate arguu dadhabaniitu kufaatii gaariin taane. Laaqii ulfaataa keessatti lafa dha'an. Akkatanitti waaqayyoon eegnu murteessaadha. Lafi nu dhaabbannu murteessaadha. Eessa dhaabbannee waaqayyoon eegna? Maal gochaa waaqayyoon eegna? Eessa dhaabbanne iddoo dhaabbii keenyaa eessa? Waaqayyoon eeguu kee miti. Eessa dhaabbattee waaqayyoon eegna? Waaqayyoon eeguu kee miti. Maal hojjechaa waaqayyoon eegarta? Abrahaam kakuu qaba ture. Abbaa kakuuti. Ani dhala sii kennaa. Namichi biyya ormaa kun sin dhaalu isa jilba kee keessaa bahee si ilaala malee kan jedhu cirracha lafaa ol samii urjootatti agarsiisu sin baay'isa sin eebbisa abbaa saba bal'aa hin taata ergaa jedhu qaba ture. Abrahaam kakuu guddaa qaba. Kakuu guddaa qabu kana keessaa Abrahaam abdii kutatu ture. Abdii guddaa hin kutatu ture. Meerree ni waaqati naan jettu meerraa. Atoo akkasan sii godha jetta. Meerree anoo rakkina keessa jira. Anoo haalaan sirriin taane keessa jira. Qilleensi keessa jiru wal ulfaataadha. Eessa jedhaan ture. Kan nama ajaa'ibu. Dhaga'ee yeroo dheeraa ture. Yoo laaltan afaanii fi gurra keessan gidduu yoo meetartanii kiiloomeetira baay'een ta'u. Yeroo baay'ee afaanii fi gurra gidduu yoo ilaaltan taakkuu kan hin guunnetu garuu adeemsa waggaa 25 itti fudhata. Waggaa 25 olii itti fudhate Abiraamitti. Dhaga'eetu arguudhaaf agartuuf gurra gidduu taakkuu tokko kan hin guunne kanatu deemsa waggaa 25 olii itti fudhate. Hin ture. Afaanii fi ija gidduu tura.
afaanii fi ija gidduu ture yeroo baay'ee dhageessee afaanii namiin jetteetu ijaan arguudhaaf waggoota hedduu si fudhata. Sirratti duwwaa miti kun Abiraam irraa jalqabe, abboota amantii irraa jalqabe, raajota darban irraa jalqabe, ergamoota darban irraa jalqabe. Nalara badana makrava lara bojana matinda. Anofi kozi torban kana guutuu ergaa kana nanuuf jajjabeessa. Anaafis hafuurri Waaqayyo anaaf kutaan kun anatti si lallabaa jira. Yeroo dheeraa waantan dhagaye, yeroo dheeraa dhagaa kanan ture, bara mucummaaf ijoollummaa kootii jalqabee kakuun dhaga'aa ture, amma arraatti amma bara dargaggummaa koo kanaatti kakuun ani ijaan hin argin hedduudha. Hafuurri Waaqayyo kanaan anaanis faana koo tarkaanfachiisaa jira. Isa kanaaf Abiraam kana keessa rakkina akka kanaa keessa dhaabbateetu meerree kakuun kee anan dhagaye jedha. Yeroo dheeraa itti fudhate gara 21tti yaadatame. Haa ta'u malee gara boqonnaa 21tti uumama 21tti yaadatame. Baay'ee kan ajaa'iba natti ta'u naani. Gaafa yaadatamuu isaa jala ga'u saaraan utuu yaadatamin kakuu utuu eeguu waatti gore Abiraam. Kakuu eegi malee waatti hin gorin. Kakuu eegi malee waan gara biraatti hin gorin. Utuu kakuu hedduu gara biraatti hin gorin karaa qaxxaamuraa kakuun raawwachuun barbaadin. Kakuun karaa qaxxaamuraan raawwatu karaa ofiisaatii raawwata. Kakuun karaa qaxxaamuraan raawwatu kakuu karaa qaxxaamuraa raawwatu hin barbaadin. Yaa mucaa Waaqayyo. Kakuun karaa qaxxaamuraa raawwatu eebba sirrii mitinni. Kakuu keessa sirrii tursiisa. Kakuu keessa Waaqayyo jedhe tursiisa. Ajandaa ofii keetti gaafa deebitu. Hojii keetti gaafa deebitu. Karaa ofii jettetti gaafa deebitu. Karaa Waaqayyotu sirraachi fagaata. In bubbula si jalaa. Kakuu si jalaa karaa bulcha wanti kakuu hin taane. Kakuu kee kan hin taane kakuu kee kan fakkaatu. Adda baafadhuun kakuu keessa sirrii si jalaa tursiisa. Ameen 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 ameen. Abiraam kana keessa haadha manaa wajjin Saaraa wajjin gola keessa bade. Gola keessa gaafa badu, mana keessa gaafa badu, ofii isaa wajjin, mana isaa wajjin gaafa mana keessa badu Waaqayyo calluma jedhe. Sababii kanaa yeroo dheeraa akka caljalaa jedhe macaafa qulqulluu irraa argina. Yeroo keenya wajjin deemuudhaaf goticha dhaqee dubbisuudhaan yoo hin baadne sababii inni haadha manaa wajjin marii mana keessa badee gola keessa badee waan sirrii hin taane irratti yeroo isaa gubeef kakuun inni sirriin yeroo dheeraadhaaf jalaa ture Waaqayyo afaan jalaa qabate. Waaqayyo afaan si jalaa qabata gaafaati utuu kakuu hedduu waan sirrii hin taanetti gortu. Ajandaa Waaqayyoon alaatti gaafati gortu kakuu keessa sirrii si jalaa bubbura karaa si jalaa bubbula hin tura. Kutaa kana keessatti dhannee utuu dubbifnee akka kanadha. Amma dhuguma Waaqayyo karaa koo kakuu raawwataaree koottumee hojjettuu kana bira dhaqi. Waaqayyo karaa kana kakuu isaa raawwata ta'a jetteetu itti mariisifte. Tole maan rakkina qabaree karuma kana ta'uu danda'a. Karichi karaa ta'uu dhiisuu danda'a itti miidhamta. Adda baafadhu karaa Waaqayyo waasii raawwatu adda baafadhu karaa kakuun raawwatu. Karichi karaa ta'uu dhiisuu danda'a. Karaa kana ta'uu danda'a itti Saaraan. Karaa kana ta'uu danda'a wantichi karaa kana ta'innaa laata mee itti adeemette waa Waaqayyo keessa hin jirretti hin adeemin. Isaa booddee naqe bira ga'e hin ulfoofte hin deesse gaafa deessu kutaasaa adda babaafne ilaaluu yoo baanne gaafasii jalqabdee Saaraa of gararraatti ilaaluu jalqabdee Aggaar. Gararraatti ilaaluu jalqabde habboomamuu fi didde kana duwwaa dhaaree wal lolchiifte Abiraamiif Saaraa maatii dhugaa wal lolchiifte warra Waaqayyoon eeggatan wal lolchiifte kana duwwaadhaa mucichi gaafa dhalatu Ishmaa'eel goolii kaase qeetti gaafa kana simitii kan akkas godheetteen ofumaa itti himtee Saaraan ofumaa itti himtee simitii kan akkanna godheette gaafa duraa immoo ishiit akkas godhi jedhe. Wallolan goolii walitti kaasan wanti Waaqayyo keessa hin jirre kakuun utuu Waaqayyo keessa hin jirre kakuu fakkaatee raawwatu wanti karaa qaxxaamuraa raawwatu goolii namatti kaasa nama ammaca nama rakkisa lafa lixan nama dhoowwata gaabbiin deebine keessa nama galcha gaabbiin hin deebine wanti gaabbiin hin deebine baay'eedha addunyaa kanarra
Namicha tokko kanadha. Wanti gaabbiin hin deebisne waa sadi dha. Tokkodha. Eeboo gabaa keessatti darbatame gaabbiin hin deebisudha. Eeboo gabaa guddaa keessatti eeboo yoo darbatan tokko waraanusaa dirqama. Qilleensa irratti hambisuun hin danda'u harkaa bahinnaan. Lammaffaan immoo dubbii dubbatanidha. Waan gaabbiin hin deebisamu dubbii dubbatan gaabbiin hin deebisu. Afaanitti deebisuun hin danda'amu dubbii dubbatan. Sadaffaan yeroo gubate gaabbiin deebisuu hin danda'u. Kun sadan waan gaabbiin deebisuu hin dandeenye jedheetu kaataba ture. Kanaaf gaabbii waan hin deebisne karaa kakuu waaqayyoo raawwatu jettee karaa malee irra gortee qaxxaamura irra gortee gaabbiyaa afta. Abrahaamiin gaabbii maalijiin kana keessa galeedhe. Yeroo isaa eegee Yisihaaq dhalate bara hedduu booddee bara turee booddee Yisihaaq gaafa dhalatu Yisihaaq fi Ishmaa'eel qeetti wal qocholuu jalqaban wanti kakuun taane karaan kee karaa qaxxaamuraa ta'e karaa keessa sirrii qochola eebba keessa sirrii qochola karaa tursiisa gooliitti kaase amma arraatti karaa sirrii hin taane kan dhalate Ishmaa'eel beektu miidhama guddaa amma arra addunyaa irra keessa jaarraa 21ffaa kanarratti sanyiin Ishmaa'eel nuun tolle sanyiin warra Ishmaa'eel amma arraatitti ummata keenya qalaa ummata keenya gidirsaa ummata keenya kan rakkisaa jiru warra Ishmaa'eel dhaabbe warri Ishmaa'eel nuun tolle karaa sirrii hin taane dhufani nuun tolle beektu isaan araboota nuun tolle isaan nu garbomsan nu rakkisan ummata keenya hin taane amarraatti diinni kiristaanotaa diinni warra Yesuus Kiristoositti amananii diinni warra yaada waaqayyoo keessa jiraatanii akkuma Ishmaa'eelii fi Yisihaaq wal lolan amarraatti iskazaare alle xazino alle iskazaare ውጋ አለ እስከዛሬ Ishmaa'eeልና Yisihaaq መካከል kanaaf goolii kaasa yeroo baay'ee wanti karaa yaada waaqayyoo hin taane dhufu goolii kaasa lola kaasa kanarran turu nan darba isa kanaafi utuu waaqayyoon hedduu waan biraatti gaafa gortu utuu waaqayyoon hedduu ajandaa biraatti gaafa gortu wanti ati raawwattu sun deebi'eetu guyyoota keetti gaabbii fidu isa kanaaf waaqayyoon eeguudhaaf eessa akka jirtu dhaabbadhu ilaali lammaffaa maal gochaa waaqayyoon eegaa jirta wanti kakuu waaqayyooti ati jettu kakuu waaqayyoo ta'uu dhiisuu danda'a Mootota duraa 19 dhannee gaafa dubbisnu waaqayyootu akkas jedhaani Elsaayin meedheen waaqayyoo natu gaafa raajota sobduu sana xalagu in baye niitii tokko sodaatee baye naqalti najjeefti jedhe waaqa shiinnatti kakatteedheetu baye dura sodaate bayeetu muka jala taa'etu najjeesime yaa waaqayyo harka keettan duu barbaada jedha ture kutaa san dhaqeet waaqayyo galaa nyaachise galaa eega nyaachisee booddee in ka'e eega ka'ee booddee gara tulluu tokkotti adeeme achitti sagaleen itti dhufe achitti sagaleen gaafa itti dhufu akka kaneen maal asii hojjettaa jedhe ani asan jira raajonni kee baay'een dhumaniiru kunoo ana duwwaa tafeedhe lakkeedhe waaqayyo si caala nama baay'een qaba ba'aaleef kan hin jilbiiffatin kuma hedduun qaba jedheetu itti dubbata amma maalan godhe reennaan gara olqa tokko dhaqe olqicha keessaa ammoo fuula kee duran darba amma egaa gara tulluu roggichaatti as bayi gara fuullee roggichaatti as bayi fuula kee duran darba jedhe waaqayyo wanti na ajaa'ibunaan fuula isaa dura gaafa darbu bubbee gurguddaa waan sadii waan afuriin darbe kana keessaa namni waaqayyo Eliyaas in ilaala ture calma hidhee ilaala ture in ilaala bubbeen dhufe wantoonni lafatti dayyaasan dhufe kattaan kan dayyaasu dhufe ibiddi dhufe qilleensi jabaan dhufe kana hundumaa dhaabbateet ilaala waaqayyoon eegaa jira bubbee keessa waaqayyo jiraachuu dhiisuu danda'a waca keessa waaqayyo jiraachuu dhiisuu danda'a olola keessa waaqayyo jiraachuu dhiisuu danda'a dhaabbateet ilaale ogeessa otoo keenyaatti utuu nuyiiti keessa linna dafne kana keessa waaqayyo jireenyee keessa lafa dhoofna annee gaafa dubbisnu kutichi na ajaa'ibanaan aqnee keessa lafa dhoofne utuu na ta'e utuu si ta'e koon edene kana keessa waaqayyo jira kun fedha waaqayyooti kana waaqayyoon naa godhe kana keessa waaqayyo jira kun balbala waaqayyo naa banee balbala hunda waaqayyo namaan banu balballi seexanii namatti banuus jira waaqayyoon addaa si baasuu fedhe balballi seexanii sitti banuus jira namoota baay'ee waaqayyoon nuu kaasa kaan seexana nuu kaasa seexanni isa jendaa mataa isaa raawwachiisuu fedhee kana godha waaqayyo isaa ifatu bara baraan isa kanaafi kutaa kanarraa kan nuyi hubannu
kutaa kanarraa kan nu hiban waaqayyoon yeroo nu eegnutti wantoonni nu fuuldura dhufan jiru. Nama waaqayyoon eegaa jiru fuuldura ajandaa isaa qaxxaamuraa godhee kan gara isaa dhufu wantoota baay'een jiru. Kanaaf ajandaa waaqayyoo dhaabbadhu eegi. Utuuti waaqayyoon hedduu seexanni ajandaa mataa isaatti raawwachiisu fedhee si'ii waaqayyoon eegu kana gidduutti galuu danda'a. Dhaabbadhu eegi. Adda baasi yaada waaqayyoo. Dhumarra Eeliyaas sagalee asaasaa tokkotu dhufe achi keessa waaqayyotu turedha. Asaasa keessa suutee dheesii dhufuu danda'a kan kee. Waca namoota baay'eef gooliif raafama keessa dhufuu dhiisuu danda'a. Dhaabbadhu itti ilaali waan waaqayyo keessa hin jirre keessa hin lixin. Dhaabbadhu eegi. Ameen ameen ameen. Waaqayyoon eegi. Waaqayyoon eegi. Kanaaf gaafa waaqayyoon hedduu waan adda baafattu qabaachuu qabda. Adda baafadhu waaqayyo waa adda isiniif haa baasu. Arraaf kanuma irratti nan xumura hin ga'a. Waaqayyoon nan kadhadha garuu. Anseeguun daddabuu si eegu, si eegu. Anseeguun daddabuu si eegu. Anseeguun daddabuu si eegu, si eegu. Anseeguun daddabuu si eegu. Ati soo guyyaa kee naa dhuftaa nan irraanfattu waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Ati soo guyyaa kee naa dhuftaa nan irraanfattu waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Ati soo guyyaa kee naa dhuftaa nan irraanfattu waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Ati soo guyyaa kee naa dhuftaa nan irraanfattu waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Anseeguun daddabuu si eegu, si eegu. Anseeguun daddabuu si eegu. Anseeguun daddabuu si eegu, si eegu. Anseeguun daddabuu si eegu. Ati soo guyyaa kee naa dhuftaa nan irraanfattu waadaa sanaa galtee yaadatta hin daagattu. Hallelujah. 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 Alarabadana magrabola rabajana mashya. Yeroo kana jalqabee yaamumaa koo sin kadhadha. Yaa Kiristoos mootii waaqaaf lafaa amma yeroo kana sin kadhadha. Yaa Gooftaa dhaloota si eegaa jiraniif, dhaloota furmaataaf si eegaa jiran, eebbifamuuf si eegaa kan jiran, barii lafaa eegaa kan jiran dukkana keessa dhaabbatanii yoom bari'a dukkanni kun jechaa kan jiran, yoom xumurama yeroon kun jechaa kan jiran. Ati halkaniif guyyaa keesse, halkaniif yeroo keesse, guyyaadhaafis yeroo keesse ammarraa dukkanni lolee goolii kaasee sa'aatii 2 darbee 2-3 darbee hin beeku. Dukkanni yeroo isaa eeggatee darbaa jira ammarraa addunyaa kanarratti. Guyyaanis yeroo isaa eeggatee dhufaa jira. Wantati yeroo itti keesse amma arra turee barfatee sirratti goolii kaasee siif abbamuu didee hin beeku. Wanti hundumtu akka ati keessatti bakka ati keessatti socho'aa jira. Nama si didee malee. Addeessi yeroo ati keessatti ba'a. Biiftuu yeroo ati keessatti ba'a. Halkanni yeroo ati keessatti dhufa. Guyyaanatti yeroo ati keessatti dhufa. Si eeganii ajaja kee socho'aa jiru hundumtu yeroo ammaa kana jalqabee obboleettiin kun yeroo kee eegaa jirti. Dukkana narra tureetti. Bari'uu dideetti. Kakunnaa raawwatamuu dideetti. Hin ture hin bule guyyoonni koo achi fagaatan jechaa jirti. Yeroo ammaa kana jalqabee hafuurri kee sagalee kanaan eessa dhaabbachaa maal hojjechaa akkamittis waaqayyoon eegaa akka jirtu hafuurri qulqulluun yeroo ammaa kana jalqabee jajjabina guddaadhaan gara nama kana haa dhaqu. Jajjabina guddaadhaan gara nama kana haa dhaqu. Ameen. Naawwata galvaardaa banaamaa joo. Obsa fixanii namoonni baay'een kakuu isaa irraa ija kaafataniiru. Kakuu irra ija kee kaafatteettaati. Nama kakuu kee irraa ija kaafateedha. Nama kakuu daggateedha. Nama raawwatee biraa sokke awwaalee
raawwatamu kuni wanti na dhagaye sagalee duwwaa ta'ee afe sagalee duwwaa ta'ee namni obboleetti nana wanti yeroo ammaa kana jalqabee kakuun balbala kee ga'u jira wanti waqtii kana keessa si raawwatamu jira wanta Waaqayyo siin jedhe keessa yeroo ammaa kana jalqabee sagalee kana sin jajjabeessa humna maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo isa jiraataadhaan kakuunati siif kakatame abjuun gara kee dhufe mul'anni gara kee dhufe hin ture hin bule baratu irratti xumurame kanati jettu Waaqayyo biratti guyyaan tokko akka waggaa kumni akka guyyaa tokkooti jedhamee akkuma caafame yeroo dheeraan kun hamma akka darabee dammaqa halkanii tokko ta'ee naanna'ee maqaa Yesuus Kiristoos yeroo raawwatamu kakuu keetii akka ta'u nan kadhadha yeroo ammaa kana jalqabee maqaa Yesuus Kiristoos wanti sirraa fagaatee jiru akkasitti dhiyaatu wanti jala dhokatee jiru akkasii mul'atu humna sagalee kana sirratti mallatteesseera ameen nagaan isiniif haa ta'u yeroo kadhannaa yeroo biraatti Waaqayyoon kadhanna